Atiif dubbannaa seenaa kanarraa dhaloonni waa barataa seenaa qulqulluu xaliila kan itti makaa hin qabne irraa yoo dubbanne kabajaa keenyaafis taanaan kabajaa seenaafis taanaan kabajaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taanaan kabajaa ammoo uummata wareegamee saniif illee seenaa qulqulluu xaliilatu barbaachisaadha. Arra seenaa sanarraa dubbannaa. Duuba mee dura isin lamaanuu Abdul Jaliil sirraa hin jalqabaa akkamitti bara sanitti bara kam akka ta'e gaasitu nu himuuf jiraata. Bara sanitti akkamitti daandii qabsoo Oromoo kana keessatti hirmaachuu dandeette yoomi akkamitti karaa kamitti seenuu dandeesse nu himi. Ayyee fayyaaday Sa'iid waan gaafa sanii oggooniif duuba deebi'ee ilaaluu gaafni san waa hedduudhaatu waan kophaa godha gaafa san matuma isaatu. Guddina wajjini guddina keenyaa wajjin guddina kiyyaa wajjini walitti ilaala. Maali onaan jettee zamanniin ani itti guddachaa ture san ijoollummaa irraa kaasee yeroo warraaqaati addunyaan tun hundinuu warraaqa keessa jirti. Addunyummaan guddoon keessattuu biyyoonni sadaffaa jechuudha warri beekaman kun hundinuu warraaqa keessa turan. Ani akka namoota afaan biraatis afaan warra alaa kan biraatis ijoollummaan walumaan guddadhee ta'uurraa kan ka'e warra hedduu dhaggeeffachaatiin ture warra Saawuz Yemen keessatti waan deemaa jiru warra Saalim Rubii Alii waan oofan Aljeeriyaa keessatti waan deemaa jiru waan Ahmed bin Billaa afaan oofaa jiran Afrikaa tana keessa warra akka Roodeeshiyaa keessatti Jooshuwaan Koomoodhaa fi Robert Mugabe faan waan oofaa jiran South Africa keessatti Dr. Albert Sohdal faan waan barreessan faa sanii wajjiniin guddadhee jechuu kiyya sanirraan magaalaa Dirree Dhawaa tanaa wajjin nutiin kun ollaadha. Magaalaan Dirree Dhawaadhaa maaliif warraaqni sabboonummaadhaa achi keessaa maaliif dhalata maaliif hallisan halli Oromummaa sana achi keessaa calalaqaa maaliif afran qalloon sossoo achi keessaa gootu keessatti walleedhaan maaliin qabsoodhaan kanaaf maaliif sossootii kaja'u namniif gaafachuun isaanii mala. Wanni kas ta'eef zamana san zamana shirkaadhaati. Shirkaan kun aksiyoon maabara akka jaaniiti. Kan jimaa kan kuduraa namni ganama Dirree Dhawaatti faxara nyaate galgala adan jira. Namni adanitti laaqana nyaata. Wanni adanitti deemu Dirree Dhawaa jirti. Wanni Dirree Dhawaa jirtu akkasumatti biyya teenya waliigala keessa gartee marmaarti. Kanaafuu walitti hidhaadha. Akka biraatti walitti hidhaadha. Maaliif informaashinaatu bakka san jidduu jira jechuudha. Haala akkasii san keessatti haala ammaas mootummaan Somaaleedhaa waa xiqqoo daqiiqaa haga xiqqaa tokkoof illee taatu afaan Oromoo fa'aa hayyamtee warra akka biraa dhaggeeffatu jechuu kiyya gaafa inni dachii teessan masnoo teessan karra taa'u alagaadhaati dhawaa gubaa firraa dhoorkaa gaafa jaan duuba oguun karaa biyyaatti as deebi'e biyya teenya keessa wanni ni arguu fi wanni ni achirraa alarraa dhagayu san akka hamatti kontiraadikti wal godha akka hamatti haala hamaadha biyyoota san keessatti warri miidhame cunqursaa san jalaa bahuudhaaf ni tattaafatan. Sooraan biyya kibbaa Yemen qabsoo akka taate natti mul'isa jechuudha. Tan Yemen keessatti mataa isiidhaa jijjiiramuudhaaf Abdallaa Salaalfaan qabsoo akka taate natti mul'isa jechuudha. Tan jarri keenya immoo karaa adan kanarraa dhagee biyya keessa tamsaasutunis akkasuma. Haala akkasii san keessa osoo jiruutiin gama biraatiin ammas oguun toora sagalii seenu. Kutaa saglaffaadhaa oguun seenu barattoonni Itoophiyaadhaatis sossoo'uu isaaniitiin argee jennoon isaanii waan lafaa lafti tan nama qotatu haa taatu jettu tun san keessatti ammas saboonni cunqurfame hundinuu hiree isaanii mataa isaaniitiin murteeffachuu tan jettu tarafaa arge. Ammaan tana osoo haala san keessatti osoo qooda fudhadhuutiin guddadhe jechuudha. San keessatti qooda fudhadhee anaa guddachaa jiru dubbiin naannoo karaa Elemoo Tunfaan dhagayamte.
Tanarratti yoon siif gabaabse isin wanni siidhaa hundinuu hedduu dhedheertuu waan taateef jecha sirraa hin gabaabsa. Ijoollee karaa haramayaa kanarraa karaa galamsoo kana faa dhaqanii Ahmed Taqii faadhaan qunnamanii achirraa waan nutti himaniitu jira. Gara kaaniin eega sossoo'insa barattootaa san keessa turree fi waan dhageenyu sanirratti hirkannee nuti if jaaruun barbaachisaadha jettu. Maadheelee garaagaraa magaalota Harargeen qabdu hunda keessa jechuun ni danda'ama. Galamsorraa, Machaararraa, Hirnarraa, Ciroorraa, magaalaa Dirree Dhawaa, seentara isin. Haramayaati, magaalaa Hararii, Baddannoodhaa, waliigala keessatti wanna ijaarree jirra. Duuba qabsoo bakkeewwan irraa jalqabe tanaan barbaadaa jira. Yoo qabsoo qawweedhaa taate. Nuu akka san keessatti jiru gabaabduudhaatti siifin gabaabsaa nuu haala san keessa jiru jaarraan faan ol deebi'an. Karaa hidhaa bahanii biyya Soomaaleetitti bakka itti hidhamerraa bahee biyya gale. Amma isa qubsiisuu irratti fi qunnamuu irratti gaammaan tana qabsoo qawwee jalqabnata jettu. Osoo harki qullaadhaa akkamiin jalqabnaa ni tolfanna jaarraa dhagguu dubbatu. Ni tolfanna yookaan diinarraa fudhanna yookaan immoo qabu liiraasaa waliin baasee ni bitannaa ka jawwatu jira. Haala saniini qawweenis lakkoofsisiidhaa gabaabduu waan taateef jecha waa xiqqaa waan taateef jecha tanii elemu faarraa booda aante sanarra caalaa Sufiyaan faana akkaataatti dhufe ni beeka. Achirraa jalqabee guututti immoo ifii itti seenuun ifiifis qabsoo qawwee irraa qooda fudhachuun yeroodhaa isaan faan bakka mijjeessan jaarraanii fi mul'isii fi namoonni biraa kan dura turan Sufiyaan Falleen warra gaafa san keessatti duruuchiseene eega isaan qopheessaniin booda yeroon geesse jennaan marabbaa labbeeki jenne jechuudha. Tole. Bara kamaan bara kun? Bara 1977 irraa bara 40 dabre jechuudha. Bareeda. Akkasumatti naa qabeetti deebinaa gaafima kana fakkaatu Sufiyaan kiyyamee atis akkaataa itti dabalamuu dandeesse bara kam itti dabalamte jechuun eegalte dabalamuu jechuun kun iyyuu hin jiru warruma wajjin eegale dabalamtee jechi xiqqoo nama harkisa warruma waliin eegale waan ta'e yeroo kam jalqabdan bara kam irratti akkamitti agarama seenuu dandeessa. Eessarraa hin jalqabanii high school gaafaan seenu 1973 74 75 high school adareedhaan seene. Wanni kummaa Abduu Jaliil ibsa kanaati duruun naannonni kun oowwee ijoolleen harabaatu tinuu waan Oromootana jetti. Waggaa tokko boodaan lolli xiroodhaa sun ta'e wanni elemoo faasossoodii Oromoo sanfaan dhagahame. Ijoolleen tun caccarirraa dhufti bakka walgeen cufatti bakka mana waatti bakka xinaati walgeen cufatti wanni haasomaa tana. Sekoolatti waggaa walgeenyu wanni haasawaa tana. Tanuma keessa lolli xirroo sun tahee ijoolleen achirraa facaatu ijoolleen achirraa haftee takka takkaan mul'atu jalqabde. Adareetti tokko fidan namni biraa dhawamee nama dhawame san andiyya keessatti dhiisee dhufe. Bakka takkatti qubsiisaniiti. Namtichi gurbaan sun dawaa barbaadaa maallaqallee barbaadaa haakumaan geessaa maal jedhee achitti waa walitti qaqqabneetti kan inni gurbaa geggeessine. Dawaa jettee Adareedha. Adareedhatti. Gurbaan madoo sanitti qopheessinee erginee ittillee deebine booda akka mirkaneeffadhetti gurbaan achumaan biyya Sumaalee kutee. San boodaan amma gaafaana dhawu wanni haasumaa cuftinu dirree dhawaa dhaqaa achi dhaqaa bakka haasoo cuftu wanni deemaa oo'utu sani. Vaakeeshina saniin gala biyyatti ijoollee lama ammaas biyyattiin itti dhaqa manyotti raammis ijoollee qeeroo ilma qopheessisan. Tokko warra Daaruu Labuuti Nuuree Jibriil jedhaniini tokko Mahammad Usmaan jara maqaa isaanii illee ni yaadadha warra Asabooti manyoo jiran.
akkatti dhufuu danda'an kan raammisii ol gale kanaatu fira achii qaba adeeran isaa hundi nuti jira abbaa isaatu ol gale lafa bal'oo barbaada ol gala raammis irraa jette. Booda namni elemoorraa hafe namoonni gaafasa wajjin qabsoora jiran keessaa nam tokko hafe isaan ibsaa jedhaniin gaafasi isaan kan walitti qaqqabeeti isinittiin deebi'a asabootitti guyyaa akkanaa baatii akkanaa keessa guyyaa akkanaa bakka itti walitti dhufu jee hangasitti akka dhokadhaati jiraadhaa jeen. Boodammaa ka asaboot kana fudhateeti bakka adeerri isaa jiru kanatti dhufa. Bakkitu nama manyoo fi waan ganda keenya. Achittiin itti dhaqa ijoollee tana ijoolleen tun nama umriin isaanii 18 fi 22 jidduu jirtu isaan lamaanuu dandara. Unnattis hanqa duraa ijoollee magaalaa dhuftananii ni shashakkanii narraa onta jedhanii booda jarri isaan dadammaysan kun daddarri isaan wajjin bobbahan kun nutti himan jara kubarrachirraa faca'ee yookaasiinti dhiyaadhe awoo nu biraa adareewu nama akkasiitu ture nama dhaga mistiraafaa jechuu dhageessanii mistiraafaa eebanni beeknaa inni nurraa dhawee maare hayyee ridwaaniitu achitti isa dhiisee adaree dhufee akkasitti wanna fuudhee dawaa fi fuudhee fi tokkotee kasi quba qabna san cufaati namoonni wal dho'isin jirtu maal ijoolleen gabaga san booda qaceellotti haasa'uu jalqabdee achumaan tasaanii sanna seente. Akka nasiibatti maasi waggaa zamachaadhaaf baasan ergat bebirat maalee jaansan hundane keessatti ramadan. Bakkumaatti barreessatti baran. Suni achi maaltu jira namoota elemoo fa'aa wajjin hojjechuu maadhee lafa jala ture. Isaan kanaan wal qunnamna. Isaan kanaan wiikindii isaan aadaa fi saftii isaan kana biratti saganteeffanneeti waan uummata kanatti himnu. Jara kun duruu pilaana qaba agartee uummata keenya seenuu qabna uummata dammaqsuu qabna qabsoon hidhannoodhaatun dhufaaf teessi jedhan. Inni kattimaa ijoollee tana wanta godhan maadhee ijaaranii adarattis direedhaattis qadeema uummata keessa bobbaatee uummata dammaqsaa nu jedhan. Achirraan hoggaan galu duruu bakkaan itti bobba'u beeka jechuudha. Gaara mudhatiin deebi'ee ijoollee gaara mudhataa baddannoo gurawaa maal ijoollee haaskuul jechuuftanu tana ijaaruu hunda jedhee anaa kanatti jiru adareerraa na yaaman. Telefoona godhanii baddannootti dhaamsanaa dhiisanii daddafii qoottu. Amaadhee tana wal qabnaa tajoollee tanaatis itti gabaasee quba qaban waan deemaa jira kana. Boodaniin dhaqee adarettiin dhaqee direedhaa abaluu bira dhaqe jeetu jitti na erga. Qadirreedhaa kun fuudhee awwadaa ittiin ergaatii nama keessumaa biratti erganii yoggaan dhaqu jaarraa fi mul'ise. Nama tokko bira jira faafaa. Bara kamaan barre kun? 1976 April keessa. April. Amata 41 dura. Yaa. Amma yoggaan bira dhaqu isaan edaan biyya seenaniiti waan finfinnee dhaqanii nama dubbisanii maal jedhanii gad deebi'anii waan itti na erganii fuudhii raammis geessi. Raammis oduu qaban amma lafti sun lafa bilchaattuu lafa waan akkanatti qophaa'ee ta'uu waan mataaf qaban jecha fuudhichi geessii jedhan. Achiin dhaqee ittiin himee akkasii na erganii jarmaan dheeni warreen erga kanaan wal qunnamtii qaban isaaniitu ol geessee deebise. Okkee ammaaf raammis dhaquudhaaf mijaa'aa miti uummata magaalaarraa fagaanna. Duruma magaalaa keessaa amma nama dubbisuu qabnaa finfinnettis nama dubbisanii dhufanii karaa magaalaarraa fagaachuun qabnu asuma gobeelletti gabbuunaa jedhan. Hanga guyyuma sanii chittinatti haasawanii na amansiisanii duraanuu waatuu jala jiraa achumarraan hin muradhee isaan maa wajjin dalaguu jalqabe. Bara 76 April keessa. April keessa. Gaarii maqaan qabsoo keessatti ittiin beekamtu maal ture? Raggaasaa Hundee. Raggaasaa Hundee. Raggaasaa Hundee. Okay, Raggaasaa Hundee. Abjaliin Latoo. Bookee Haraa. Bookee Haraa. Gaarii mee waan tokko asirratti wanni seenaa dheeraa kana kaaftanii akkamitti akka dhuftan beenuuf ijaaramiinsi tokko akkamirraa akka eegalee deemu hubachuudhaaf kanaaf barbaachisaa ta'a.
haadhaaf abbaa ifiitti osoo hin himne haadha dhoysanii biraa deemuun kun barnootatti hulaa cufanii deemuun kun murannoo akkamitti mee yoo dhalaaltanii jettan dhaloota addaa wajjin walitti qabdanii yoo laaltan murannoo mee akkamiin yaadattan mee? Dhugatti warra muratee yeroo sanitti itti daameef already mataa isaanii fudhachiisanii jiran mataa isaanii akka gaariitti amansiisanii jiran warra immoo irraa quba hin qabneef waan tokko akka gaariitti irraa quba qabaatte malee murannoonni san hin dhufu. Murannoonni gaafa san gartee waan namoota gariititti fiduu danda'e keessaa waan isaan dura jiru kana ijaan harkanii xinxaluu danda'udha. Namni gabrummaadhaan dhalatee gabrummaa guddatee gabrummaan san ookeedha jedhee fudhate akka laafutti guyyuma tokkotti gartee hin jijjiiramu. Maaliif gabrummuma saniitu warri habashaadhaa kan bulchuuf kun olaantummaa san qabaachuun san naachuraal itti fakkaatti. Warri ammoo gartee waan biyya alaa jiruu fi waan bakka garaagaraa jiru kana wayitaateefuu information argate lakki karaan kun karaa miti jechuudhaatu itti dhufa. Murannoonni achirraa dhufa jechuudha. Murannoonni hoggayyuu hubachuurraa beekuurraa dhufa. Osoon waan garaagaraa biyyoota alaatirraa warra qabsoo jiru kana hunda osoon dhaggeeffadhu warra Arabaatis haa ta'u warra Afrikaa kanaas haa ta'u osoon dhaggeeffadhu uummanni kun jeynoomee isaanii qabsaa osoon argu ammoo nu biratti namni tokko shilingii torra jira jaan shilingii ni beektaa sumuunii lama jechuudha saantiima 50 torra jira jechuurraa anaa haramayaa jiru harroorraa namni tokko nama 50 wal faana oofee ifii gaangee yaabbatee qawwee harkaa qabu sanillee warruma silaa oofu san harka kaa'ee ifii isaatiif oguu deemee haga poolis xaabiyaa fidu shilingii takkaaf jecha faamilii jireenya uummataa laaqee jechuudha. Oguu ol naqu sadafaan oguu ilma namaa kana ilkee keessa caccabsee shilingii takka qofa irra jira beekadhu. Saniif jecha ol naqee namni san sababa hin beekamneen firdiinis itti godhamtee amanni 5 shilingii takkaaf jecha gaashii reeggala. Boddeen kana manni hidhaa afaan Oromoo dubbate jechuudha geessee gaafa sanis afaan Oromoo dubbata. Duuba haalli san nama waan san hubateef nama waan warra biraatis arkisantu waan san hubata. Warri san hubate murannoota gartee ani maaliif hin jiraadha. Tajettu itti fite jechuudha. Kan hubatin ammoo noormaaluma taatiif saniin. Kanaaf har'aan tanaas yoo har'aati wajjin waliin ilaaltee guuraan jette har'aan tanaas uummanni gaafa san nam-takkeedhaa hubate har'aan tana immoo sadarkaa biyyaatitti Oromoon hubatte. Kanaaf har'aan tana lubbuu isaanii wareeguudhaaf if kennanii haga uummanni keenya hiree isaa mataa isaatiin murteeffachuu danda'u. Haga uummanni keenya waan harkaa qabutti qabeenya isaatiitti biyya isaatirratti iggitii lubbuu qabdu wabii qabaachuu danda'u wanni qabsoo jiraniifis kanaa jechuudha. Kana jechuudha dhugaadha. Galatoomii Abduu Jaliil kanuma wajjin kanarratti illee ta'uun kan hin danda'ama garuu waan tokko gaafachuu barbaada. Amma seenaa keessa seenuu kenna. Yeroo ati dirree qabsootti dabalamtu kana yookaan wadda eegaltu kana jechuudha warra wajjin eegale jechuudhaati. Mee namoonni isin dura turan achi turan jiranii eenyu fa'aa turanii namni yaadattu yoo jiraate jechuun seenaaf akka turu maqaa isaanii hunda himuun hin danda'amu yeroo san gaama qeerroon hedduun dhufne reef dhufaa jirtanii mee namoota wajjin eegaltan kana seenaaf akka turu haga yaadattu keessa kaafu hafuun ni mala haguma yaadattu kan murannoo san illee walumaan kaaseeti. Kan murannoo illee waan seenaa dheertuu keessatti deemuun barbaachisu takka rakkoo si kakaasa garuu rakkoon sin dammaqsitu rakkoo amanfatanii keessa jiraachuun isin jirti nama dammaqeetu si dammaqsa nama rakkoo saniif maanni kana jedhee sitti himuutu si dammaqsa kan ani murannoon tiyya takka ijoollee ilmu jala hafte san warra lubbuu isaanii kennee
sanii wajjin gammadoo xiqqoolootti hin sheenuun nama biraa dhume sanii maatti hin fakkaan jara saniitu saayidaatu nusi jirti karaan kana neechise sanirraan ammaas jaarraadha. Jaarraan nama biyya san keessatti raahatti jiraachuu danda'u jiruu olaantuu achitti argamuu dandeessu. Nama warra gartee biyya bulchusan hin tahin nama Oromoo keessaa namoota fiixatti jiraachuu danda'u jechuudha. San dhiiseeti deema. Isa santuu furmaanni kana jedhee dubbata. Waan biraan qabnu akkana goone jedhu. San irratti isatti jettu maali jechuu jalqabee muradhi isaanii wajjin. Eenyu faassi dura jira jettu saniif mul'isii fi jaarraan na dura ture. Gurbaa tokko wajjin ture gaafaan duratti dhaqu faafama yoo yaadatte. Inni gaafaan awwadaatitti dhaqu inni achi wajjin ture jarri lamaan ol baheetichi deebi'e. Isaan lamaanii amma galgalma sanirraa haasoo jalqabne qaceelotti haasawanii na amansiisan. Hanguma duraaniitu na jajjabeessan natiyya maal dalaguu akka qabnu sagantaan chumanteetti anis hojiin chumarraa naa kennamte chumarraa hin jalqabame. Hojii qunnamtiidhaatiin hojjechaa ture. Hagaa 8-9 namoota istaayilii duraa anaatu achitti geessu takka tokkoon gobeelletti. Achumarraa gaa san booda achumarraa saganteeffadheetumaan achirraa bobbaha achi gabaasaatu waan bobbaha hanga qaba baddannoon dhaabamtee guututti achirraan bahinitti waa'ee qunnamtiitiin namaa fi isaanii wal qunnamsiisaa ture. Madheen keessan yeroo san eessa jechuu ammaante gobeelle? Yeroo saniif raammis moo yeroo sanitti hanga tokkos ta'a? Yeroo sanitti awwadaa itti wal qabnaniif isaan achiin gabbu'aniiti jimaa beeroo jedhanii bakka takkatti gabbu'an achirra. Bakka itti sadii duraatti leenjifamtee gaagaachinaa jedhanii. Fixattee? Yaa Abdul Jaliil kanarratti amma qabsoo hidhannoo eegaluudhaaf dirree seentanii jirtanii qabsoorra jirtanii. Qabsoon ammoo qabsoon lolaa meeshaa hidhannoo barbaachisa. Hidhannoo tan akkamitti argattan atillee isin lameenus deebisa jechuudha gaaffii isin lamaanitu akkamitti argattan hidhannoo duraa tan ammoo maqaa itti moggaaftan jedhama maalitti sababaan maali mee hidhannoo duraa sanirraa eenyurraa eegalu? Sirraa? Hidhannoon jaararraa jalqabatu. Walii qooduu gaariidha. Qawwee hin qabnu gargaarsallee alarraa argachuu hin dandeenyu Sumaaleelleen nuuf hayyamuudhaaf hin teessu je'eeti hima hayyee akkamitti qabsoo hidhannoof dandeenya. Qawween teenya Oromoo harka jirti. Diina keenya harka jirti. Qawwee isaaniitiin isaanitti loluudhaaf akkamitti antana fudhachuudhaaf xiqqoo yeroo narraa fuutee na amansiise boodatti. Dura qawwee lama mul'isiitu bakka isiin itti booda'ante beekaa qawwee lama fi mul'isii fi maaddee ilmoorraa hafte sanii qawwee lama argamte. Qawwee lamaan san fudhataniiti gabbu'an. San boodaan namni itti geessis nama hidhannoo qabu dura nama hidhannoo qabu itti geessa nama lama kanaan geesse qawwee dheertuu tan iddoo foormaa fi maaliif kanaa namoonnis bitee nu kennuu jalqabe. Qabuma adda addaa toomsan kan bitee nu kennu kan maal shugguxii bitee kennuu akkasii. Tura keessa warri waan kana quba qabu kan bitatee dhufes ni jira. Fakkeenyaaf Abdul Jaliil mataan isaa waggaa tokko boodaan dura dhufe waan kan jalqabneeti bitatee dhufe qawwee isaatiin nutti akkasuma akkasii walitti qabamtee tura keessaa boodatti dhufna taha qawween teenya diina keenya harka jirti tajee sun dhugumaanuu nu dhufteeti qawwee duraan lama qofaan jalqabne rasaasa harratti fe'annee deemuudhaa fi qawwee kilaash kaydhannu malee kan dhoofannuu fi kan boolla qonnee dhoysinuu fi kan cufaa geenye qawween guutte. So hidhannoo ka jalqabe mooraalii
jabeenya jaarraati jeeti jaadan. Galata waan jabaadha itti dhufna. Abdi Jaliil qawwee kanaaf maqaa akkami bitattee fi akkami goote gabaabsiiti gaamee nu himi. Wanni jabduun namni nama murachiisu jiraachuudha. Qawween mataa keessa jirti. Poolis xaabiyaa warri eegu hundinuu qawwee nuti itti abbaa ta'uu dandeenyu harkaa qaban. Waraanni oguu lafa taa'u qawwee isaa qabatee oguu ganda keessa taa'us haa ta'u qawwee nuti itti fayyadamuu dandeenyu isaan harkaa qaban. San irratti nu murachiise. Nama seencharii dabre kana keessatti fakkii hin qabneetu nuun deema. Jaarraa Abbaa Gadaa. Murannoota ol aanaa takkaa umrii tiyya keessatti ani hin argin. Dandeettii isaa keessaa qalammee isaadha istiraatejistii akka biraatti jabaadhaati. Akka biraatti. Maaliifi nuti gaafa amman tan as jirraa gaafa asirraa sossoo'insi keenya kun ganda biraatitti karaa naannoo Shaggar kanatti dhagayame. Gaafa uummanni keenya san garagale nuti ciqilfanneeti nagayaan caayaa jala teenyaa jechaa ture. Guyyaan sana immoo ni dhufaa qabaadhaa jechaa ture. Dhufe har'aan tana beektaa. Anyway, gama wannaattiin sii deebi'a gama gaaffii teetiitiin achi sii deebi'a. Qawween lakkoofsisiidha akka biraatti xiqqaadha hogguu jalqabaa san jechuudha lamaan takkatanii jarri tokko bite anis bitadhee itti dhaqee qawwee maqaa baafannee fe'ee qawween keessattuu lamaan ilma faarraa argamte san guma kafal jedhamti. Guma kafal. Yaadatta Sufiyaan. Qawwee kophaa takkatanii karaa Shaggar kanarraa harkateetu jira mul'is hatattam jedhamti. Hatattam. Yoo akka gaariitti. Hatattam ni yaadadha. Jarri kaan ammoo tan warra ijoolleota karaa Mayiraa Sheekh Umar Aliyyee faarraa hafan. Isaan san nutti hidhamaniitu jira. Isaan sanis maqaa wayii numa qabdi ta gingiliifaa jedhamti waan akkanatti marsaa takka gingilii jedhamti. Teehoo maal jedhamti? Yaa watiyya tana maqaatti kennuudhaan ta bookeeti. Maqummaanu qawwee bookee jedhamti wanta sheeppi addaa qaba takka qabdi. Nagaroon akkasii waan risaa baruu fakkaatti yookaan wanta jennu. Wanti siidha. Wanni si rasaas keessa kaan kuni isiira dheeraadha. Dhugaa akkasitti suuta. Ni argatti rasaasa Otomaatikii wanni siidha. Rasaasni isiin nyaattu rasaasa akka toomsan fa'aadha. Rasaasa xixiqqaa qawwee toomsan fa'aa akkasiisan nyaatti ammoo isiin otomaatika. So gaafasiif birrii 900 fi wayitti bite 1,000 qabaa sanirraa 900 fi. 900 bara sanii? Gaafa sanitti. Birrii biyya saniiti. Akkasitti nama sadeessaa keessaa waan hin dalagaa hojjetaa turte moo barataa turte? Lakki ani barachaan turre. Ani barachaatiin ture. Dalagaan turre lakki warruma keenya irraa hin fudhanne. Ammoo achi mana barnootaa kamirraa itti hidhamte qabsutti? Akka namni beekuuf seenamaa fakkaatu. Kolleejjii Haramaayaadhaati. Gaafa sanitti yuunivarsiitii Shaggar irraa dubbuma tana barbaadan yuunivarsiitii Shaggar dhiisee Haramaayaa gale. Haramayaan qaama yuunivarsiitii Addis Ababaatti turte gaafa sanitti College of Agriculture jedhama. Sanirraa qabsootti. Kolleejjii qotiinsaa achiin barachaa ture. Qaamumaan achi keessa jira mataadhaan ammoo achi hin jiru. Achirraa amma qabsootti hidhamtee wajjin qabsoo eegaltee jechuudha. Bareeda milkii guddaadha. Waan kan amma asirratti obbo Sofiyaan wanni si gaafadhu isin lamaanuu gaafadhu.